Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenyaa Margaa Show imala gootaa har'aaf jenne eegalee jira. Margaa Show imala gootaa keenyaa har'aan goota gootummaadhaan imala qabsoo addaawaa gaggeessee ofiif sabaaf ofirra biyyaaf ofirra mirga dhala namaatiif jecha aarsaa guddaatti kaffale Bisoo Dhaabaatu har'a keessummaa keenya Margaa Show imala gootaati. Nu faana bu'aa oomishaaf tajaajila keessan nurratti beeksifachuun gamnummaadha. Margaa Show imalli gootaa har'aaf jenne eegaleera. Hordofaa. Guddaa galatoomii Bisoo Dhaabaa baga gara Margaa Showtti nagaan dhufte. Ayyee isinis baga nagaan nu eegdanii show Margaa Show imala gootaatti keessummaa kabajaa gootanii waamuu keessaniif guddaa ulfaadhaa galatoomaan isinii jedha. Tole guddaa galatoomii Margaa Show imala gootaa yeroo hundumaa gootummaa dhaadheessaa goota booreessaatiif dhaloonni akka irraa baratu akka dhaalu dhaadheessaa. Mee Bisoo Dhaabaa eenyu? Bisoodhaaf immoo goonni eenyu? Achirraa kaan. Ani Bisoo Dhaabaan jedhama. Oromiyaa Godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Walisoo naannoo Dilallaa jedhamtu gandaallee Koyyaa keessattan maatii kiyya, maatii qotee bulaa, abbaa kiyya Dhaabaa Miidhagsaa, haadha kiyya Jorgee Hundeessaarraan dhaladhe. Sana booda akkuma nama baadiyyaa itti dhalatee guddatutti maatii Oromoo qeegabbataa safuu duudhaan keessa jiru keessattan dhaladhee guddadhee umuriin koo mana barnootaa gaafa qaqqabu mana barnoota Daawud Irreettan sadarkaa tokkoffaa baradhe. Mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa gaafa jiru kanarratti manni barnoota Daawud Irree jireenya nanarraa jiraadhuuf qaree bocee jabeessee na ijaaree mana barnootaa na guddisa sana keessaa tokkotti gahee mana barnootaa gaheen barsiisota sanaa guddaadha. San booda gara sekondariitti gaafan deemu mana barnoota Dilallaa amma maqaansaa mana barnoota Furgaasaa Araarsaa jedhamee jira. Obbo Furgaasaa Araarsaa nama jabaa goota manguddoo Walisoo qabduudha. Mana barnoota Furgaasaa Araarsaa kana yeroo ani baradhu irratti Dilallaa jedhama achitti baradhe. Maali Obbo Furgaasaa Araarsaa? Obbo Furgaasaa Araarsaa kan manni barumsaa guddaan akkasii maqaa isaaniitiin mogga'e. Kuni waan baay'ee nama boonsudha. Obbo Furgaasaa Araarsaa maatii Garasuu Dhukiiti. Nama jabaadha, beekamoodha, jaalala uummataa qabu. Warra maaruuti akka gosa Walisootti. Sababni manni barnoota Dilallaa kun maqaa isaaniitti jijjiirameef yeroo sanarratti namoonni hedduun gara Walisoo deemanii lukaan deemanii baratu waan ta'eef manni barnootaa waan hin jirreef lafa qonna isaanii ooyiruu isaanii fuudhanii mana barnootaa sanaa waan kennaniif uummanni ba'ee fedhii isaatiin manni barnootaa kun maqaa Obbo Furgaasaa Araarsaatti jijjiiramuu qaba jedhee fedhii uummataatiin pitishinii uummataatiin maqaan kun gara isaaniitti akka jijjiiramu ta'e waan ta'eef nama uummataaf galata qaban jechuudha. Kanaaf manni barumsaa isaanii mogga'e. Guddaa galatoome Bisoo. Taasisee Cuma gara Garasuu Dhukiin deeme. Mana barnoota Garasuu Dhukiitti immoo kutaa 9-12tti baradhe. Manni barnoota Garasuu Dhukiis akkasuma mana barnoota seenaa qabudha. Achi keessatti immoo caalatti ana qofa otoo hin taane ijoolleen hedduu ilmaan Oromoo kun achi keessatti qaramanii achi keessatti keessattuu fooliin Oromoo kun barsiisota jajjaboo yeroo sana keessattuu afaan Oromoo warri barsiisan akkasuma barsiisonni jajjaboon Oromummaa isaanii jaalatan wanti jiraniif waan naannoo sanarratti taasifamu hundaafuyyuu akka bu'uuraatti wantoota san lafa kaa'aa waan ta'eef gaheen manni barnoota Garasuu Dhukii qabullee guddaadha waan ta'eef. Yeroo baay'ee barsiisota afaan Oromoo fi barsiisota lammummaa yookaan siiviksii kana leellisna hin jaalanna waan hedduu isaan irraa har'ummaa keenyaaf gahee guddaa waan qabaniif. Iddoo wanta kun idduma hundumaa jira jechuudha. Mee goonni siif gootummaa akkamitti? Ani goota jechuun sababiin isaa naannoo ati dhalatte kanatti akkan ilaalutti biyyi naannoo baay'ee gootonni bahanidha. Laansoo Waloo kaasuu dandeenya, Baqqalaa Wayyaa kaasuu dandeenya, Garasuu nama baay'ee lakkaa'uu dandeenya. Kanaaf goonni eenyu gootummaan siif maal?
Gootummaan anaa fi nama jireenya dantaa dhuunfaa ofii dhiisee nama biraatiif nama wareegama kaffaluudhaaf of qopheesse. Waa'ee isaa dhiisee, waa'ee saba isaatii, waa'ee hawaasa isaatii, jiruu ofii dhiisee, dinagdee ofii dhiisee, rakkoo nama biraarra qaqqabaa jiru sanaaf nama falmatutu anaaf goota. Falmii sana bira immoo darbee haga wareegama lubbuutti nama kaffaluudhaaf of qopheesse. Namni ofii isaa dhiisee, jiruu ofii dhiisee, dinagdee mataa isaatii dhiisee namaaf jiraatu inni falmataa mirga namaa namni ta'e keessattuu warri fighters of freedom warri ta'an kun isaan goota. Isaantu anaaf illee fakkeenya. Anillee warruma sana keessattan falmattoota eenyu akkasii kana gurraan dhagaa, ijaan argaa, seenaa isaanii dhagaa, dubbisaa, maqaa gootota kanaa dhagaa, hawaasa keessatti ittiin geeraraa, sirbaa. Maal yaadattame fakkeenyaaf geerarsa hojjettu maaltu geerarama naannoo keessanitti eenyuuf geeraru? Geerarsi hawaasaa kun naannoo nani dhaladhe kanarratti hedduutu geerarama. Otoon goota ta'ee garasuu dhukiin ta'a. Too gaangonni dhaltee gaangonni. Suni kan yeroo adda addaa fakkeenyaaf wanti naannoo sanarra jiran afaaniin darban inni gootota naannoo Shawaa Kibba Lixaa kun keessattuu iyyuu gootonni Oromoo iddoo hundumarrattuu iyyuu eenyu mataa isaanii qabu. Baay'een isaa garuu kabarraa itoo hin taane afaaniin legend akkasitti wantoota darbanidha hedduun isaanii kan Baqqalaa Wayyaa kan Mardaasaa Gadaa Galiyaa Mardaasaa Gadaa akka gugurrii caakaa keessan nabinni jedhu fakkeenyaaf taatee inni Magarsaa Gadaa Sooddoo Baqqalaa Wayyaa Sooddoo Gabra Maaraam Gaarii Sooddoo lafichi walitti hidhata qaba. Hidhanni kun immoo akkanatti wali sorraan bayeet ammayyarraan bayeet ambootti gala. So eenyu kanarra wanti jiru eenyuun gootota kanaa wal hidhataadha wanta ta'eef jechootan jiru. Otoo gaangonni dhaltee gaangota zinnaarii sana dhalaa otoo kan du'e galee Baqqalaa Wayyaa daawootti galaa jedhu. Daawoo kun daawootu hin taane daawuudha. Yeroo sana gootota hedduutu achi keessatti eenyu jedhee jira. Laansoo Halloo namni jedhamu seenaa qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti argee dubbiseera akka koteeshinii tokkotti taa'ee jira. Bakka ragabaa gindoo ammayya. Gindoo Shawaa Lixaallee ni jira garuu ammayya. Bakka ragabaa gindoo jinfuu malee qabannee jabana bixaa bixoo yeloo maree dhalannee yeroo waalli jiru Oromootti ammaatti jirtu sanarratti. Laansoo Hallooti eenyuun kuni. Yaa Oromoo battee, yaa Oromoo battee, yaa Oromoo baddee. Yaa gubalii balbalaa maal cufamiin akkanaa dubbii gubana daachee ormi namaan hubatu firri namaan dubbatu maal cufamiin akkanaa yeroo akkas waan jedhaniif hawaasa sanatu beeka yeroo sanarratti. Kanaaf seenaa adda addaatu afaaniin darbe kan barreeffaman akkasitti eenyu ta'anii jiran kitaabota adda addaa irratti seenaa Abbaa Booraa jedhamu irratti obbo Taaboor Waamii barreessanii turanii achirratti gootonni hedduu akkasitti jedhanii jiru. Kana dhagaa argaa akkasuma dhalootarraa dhalame wanti garasuu dhukii gootummaan garasuu dhukii maqaa garasuu dhukiitiin dhalootatti darbeera fakkeenya ta'eera. Akkamittiin qabsoo eegalte? Ani qabsoo akkuma namni keessattuyyuu bara bosona Baalee yeroo bosonni Baalee gubatu akka ijoolleen naannoo sanarra jiran barattoonni hiriyoonni koo Addis Ababa Yuunivarsiitii warri jiran jiru. Keessattuu nama takkaa gonfaa jedhamu yeroo sana BBC'n intervii kan godhe Seyfa Nabalbaal irratti bahee ture. BBC'n intervii godhee ture dhimma bosona Baalee kana yeroo sana qotee bulaan otoo damma baasuu abiddi ka'ee gubate waan jedhu yeroo sana sirni yeroo sana biyya bulchaa godhu kan inni godhe. So barataan Addis Ababa Yuunivarsiitii sana takkaa gonfaa jedhamu mucaa dhalootaan magaalaa Diilallaa sanaati. BBC'n isa gaafate qotee bulaan Oromoo abidda waliinis gaagura waliinis kanniisa waliinis umurii isaa guutuu jiraate as qaqqabee akkamitti akka abiddatti fayyadamu ni beekaa. Qe'ee ofii, ontoo ofii, bosona ofii ofirratti hin gubu jedhee nama yeroo sana BBC'dhaaf kennedha. So ijoolleen adda addaatu jiru namootuma akkasatti jiran ammallee naannoo sanarratti nama Indaalaa Biraanuu jedhamu barsiisaadha. Nama baay'ee qabsaa cimaa umurii isaa guutuutu akka hin jiraatin nama wareegamedha dhugaa dubbachuudhaaf. Gara bosonaa gara Keeniyaa deemee Naayiroobii deemee achitti dhukkubsatee deebi'ee otoo gidirfamuu ni du'e namni kuni. Namoota naannoo sanarra jiran dargaggeessa naannoo sanarra jiran irratti hojjetee Oromummaa qabsoo sirna kana fuuldura dhaabbachuu akka qabnu namni doonii gochaa tokko isaadha.
Sambooda wanti darbuu hin barbaanne sirnicha keessatti mataa isaa dhiibbatu jira ture. Sirnicha keessatti dhiibbatu jira ture. Korrapshinii inni jira. Wantoonni godhaman waan Oromoodhaaf ta'u otoo hin taane waan dantaa namoota dhuunfatiif ta'anidha. Sammuun kee immoo sirni gaara jiru maaliif akka inni deemu? Egeree Oromoo maal gochuudha akka inni deemu? Kaleessa seenaan Oromoo maal akka inni ta'e? Wantoota adda addaa irraa dubbista. Kitaaba adda addaa irraa dubbista. Waldaan Maccaaftuu lamaan ni jira. Seefee Nabalbaal, gaazexaa Wanciif, kitaabolee adda addaa, kitaaba qabsoo Oromoo, olaanaa Zoogaa kan barreessan, Gizeetina Gizooti fa'aa yeroo sanaa. Namni Gizeetina Gizooti dubbisu Oromummaa isaa irratti nama bu'uurri isaa gadi bu'ee nama ijaaramudha. Kanarraa gootota irraa seenaadhumaan gootota naannoo sanarra jiran gaafa dhageessu Oromummaan keessa kee dhaabbatee akkuma goonni siif eenyu ati jette sana atis akka goota sanaa ta'uudha. Anis akka goota sanaaf ta'uudha fi fakkeenya sana fudhattee fakkii godhattee moodeela godhattee atillee ofii keetii toon taane saba kanaaf hin jiraadha uummata kanaan bilisoomsa amma hin danda'e haga wareegama lubbuuttaan kaffala jettee waan daandii ittiin deemtee waan barbaaddu sana argachuu qabdu sanaa fi haala si fakkaatuun gara sochootutti deemtaa jechuudha. Kanaatu qabsootti na galchee Sambooda akka carraan hojjetaa mootummaa ta'ee hojii mootummaa keessatti illee dhiibbaa adda addaatu jijjiiru. Dhiibbaan kun illee gara tokkotti kanani gara falmiitti dhufu na taasise. Isaan kun wal qabatanii garamitti na fidanii gara qabsoo Oromoo jarmiyaa keessatti galee qabsaa'uu akkanani qabu. Kana keessa kootti itichaa jabeessaa na ijaaraa dhufe jechuudha. Sambooda bara 1995 manni kiyya sakatta'ame. Manni kiyya sakatta'ame alaabaa adda bilisummaa Oromoo mana kee keessa jira. Adda bilisummaa Oromoo deeggartaa sirna kana jibbitaa sababa adda addaatiin manni koo sakatta'ame. Naannoon irra jiraadhu sanarraa guyyaa guyyaadhaan waajjira poolisii deemee attiin daasii guutaa fagaadhee deemuu hin danda'u. Nama nani waliin deemuu qabu. Nama nani waliin deemuu qabu. Ebelu faana deemuu qabu. Ebelu faana deemuu qabu. Guyyaa guyyaan jira. Asan jira jettee. Asan jira jettee gabaastaa. Kuni maal fidaa dhufee si jabeessaa. Xiiqiin wayii si jabeessaa. Oromoo eenyuun keessa keetti jabaataa. Namoonni akka kootii kan biraa bakka biraarra Oromoo yaaddoo biraarra warra jiran warra kana barbaada. Sun maal fidee caalatti gara Finfinneetti akkana dhuftee namoota akkasitti Oromiyaa guutuurraa qabsoo akkasii gaggeessan waldaa Maccaaftuu lamaa dhufuun baandii gadaa dhuftee sirbitee galuun eenyu guddaa wayii fakkaata yeroo sanaaf akkasii Sambooda egaa atis bilchaataa deemta inni hidhamtaa hin baataa hidhaan sareellee xiiqii qabsiisaa hin jabeessaa waan jedhu akkasitti eenyu goote 96-97 qabsoonis finiinaa dhufe akka malee waldaan Maccaaftuu lamaa barattoonni Addis Ababa Yuunivarsiitii kuni yuunivarsiitii irraa hidhaa ari'amuun isaanii suni hiriyoota koo warra nani hedduu eenyu jedhee beekutu jiru. Sambooda naannoo 96 immoo karchallee Oromoota hidhaman warra murteen itti murtaa'ee akkasitti hidhamanii jiru jedhaman kana dhufnee gaafachuun suni simboolii sabboonummaa simboolii Oromummaa keessa keetti waan daddabalaa dhufu. Wantoota sanatu ture waan ta'eef amaluma wal fakkaataa Oromoon iddoo kamiyyuu jiru ittiin Oromummaan isaa dagaagaa jabaataa cimaa dhufu sanaan asitti dhuftee namoota wal baruun haala adda addaa mijeeffachuun jarmiyaa adda addaatiin walitti dhufuun namoota silaa jajjaboodha jedhanii qabsoo Oromoo gaggeessan artistoota namoota manguddoo gurguddoo magaalaa Finfinnee keessatti Oromummaa isaanii yeroo dheeraadhaaf wareegama kaffalan namoota akkanii faana wal baruun Amriisitti tura gaazexaa Seefee Nabalbaal yeroo sanaa dubbisuun waan guddaadha sanaan bifa kanaatiin akkasumatti adeemsumaan ammumaa waliin koo dabalaa deemu. Guddina siyaasaa wajjin guddina siyaasaa. Sana booda maaltu ta'e fakkeenyaaf yeroon ati kaaftu kun yeroo baay'ee ulfaataa ture. Akka malee yeroo siyaasni biyya kana raafame humni Oromoo akka malee jabaate dargaggeeyyiin waan barbaade hundumaa fuuldura dhaabbachuu danda'an dargaggeeyyiin waa galeef jabanatti gadi yaa'an jechuu hin danda'an gama kiyyaan. Atoo maal taate yeroo sana keessatti? Waan gaaffii gaariidha waan nama dhibu ani yeroo sanatti hojiirraan ari'ame. Hojii idilee hojii mootummaarraan ari'ame. Nama 28 akka godina Shawaa Kibba Lixaatti. Akka Oromiyaatti namoota hedduu. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo sana jiran yeroo sana sababa mul'anne wanta abstract ta'an wayi amala akka ka'umsa hojii hin qabu kan hin qabu waan jedhu eenyu akkasiitiin namoota hedduu
hojiirraa ari'anii anis namoota 28 hojiirraa ari'aman keessaa namoota tokko. Waatti maxxansu. Maxxanfama. So hojiirraa ari'amee obbo Habtaamuu Dharraa Bogalaa eenyu nama jedhaman amma naannoo magaalaa Walisoo jiru Darajjee Shantamaa namoota hedduu warra yeroo sana jedhanii jiran hojii mootummaarraa namni jiru nama 28 hojiirraa ari'amanii kaan dasii ni deebi'anii ani xiqqoo akkuma siin jedhee wantootaan qabee wayii tichee qabu waan jedhu kanaan sanumaan xiqqis qabadhee karamitti deemee karaa sirnichaan loluutti. Sirni kun sirna Oromoo jabaadhaaf dhaabbatee miti. Oromoo jabaadhaaf yookaanitiif dhugaadhumatti sirna Oromoof dhaabbatee miti waan ta'eef sirna kana jala dhaabbachuu hin qaban. Daran gara biraatti chaayinuu biraatti boqonnaa biraatti ce'u. Boqonnaa garamii boqonnaa mormiirraa gara boqonnaa waldhaansoo wal qabuutti ce'uun akkanarra jiru. Sanbooda biyya gallakkisee gara biyya ollaatti bahee leenjii adda ta'e illee fudhadhee gara biyya kanaatti deebi'ee sirna sana mormuu akkan qabuun murteessee jechuudha. Akkuma jedhes nan godhe. Sana booda akkamitti qabamte? Sana booda gara magaalaa Finfinneetti deebi'ee magaalaa Finfinneetti deebi'ee sochii adda addaatu ture dhugaa dubbachuudhaa fi haalli yeroo sana jiru ijaarsi qabsoo Oromoo kun bifa dhoksaa ta'een ifaan ifatti miti dhoksaadhaan ijaarta. Caasaa dhoksaadhaan ijaarame kana keessatti namni wal ijaaree eenyu adda addaatu jira. Anis waanuma sana keessan ture garuu eenyuun koo gara boqonnaa ulfaataatti waan naqeef magaalaa Finfinnee kana keessa namoota muraasa waliin battala qabannee taa'aa turre. Amma gaa akkanatti dhuunfaa keetiin isa mormiturraa gara jarmiyaatti seentee jarmiyaa waliin dirqama fudhattee ajaja fudhattee dhuunfaa keetiin seenyuu gootu kana kallattii fudhattee ajaja fudhattee gara qabsooftutti deemaa gara sittan deemee jechuudha. Sarara diimaa. Sarara diimaarraan galee jechuudha. Dhugaadhuma dubbachuuf akkasii. Haa ta'u malee haala adda addaatiin wanti siin eeyyamamu ni jira, wanti siin eeyyamamu ni jira, daangaan lafaa kan siin eeyyamamu ni jira, kan siin eeyyamamu ni jira. Kanaaf xiqqoo garaa naamusa fudhachuutti, itti gaafatamummaa fudhachuutti, ajaja jarmiyaatiin gara socho'uutti wantoota sanatti dhufee akka carraa ta'ee nama maqaa isaa dhabuun barbaanne Riyaakootu jira. Riyaakoo kana qabuudhaa barbaadan. Riyaakoo kana gaafa qabuu barbaadan inni sardame lafa dhiphaa wayii keessatti giingoo keessa galee so bahuudhaaf fala biraan qabu na arguu qaba. Namni sun gara koo dhufee waan waliin dubbannee adda baanee dasiisaa hangarraatti waliin agarree garuu dhufuun jira. So nama kana hordofanii dhufanii. Nama kanatu hordofamaa ture. Namni kun simisiisuuf moo? Lakki namisiisuuf miti gonkumaa. Namisiisuuf miti. Waan ofii isaatiitu waan ilaalcha siyaasaa tokko qabdu qabsoo tokko keessa jirtu. Tokko keessa jirra. Garuu inni itti dammaqamee qabamuuf barbaadameera. Battala sanatti inni bira dhufuun qabu ture dogoggorri hojjetamee na bira dhufee isa dhiisanii ana na hordofan. Dhufee waasiin tuqee deebi'e. Sana booda isaan na hordofanii gara ji'a tokkooyi inni karaa biraa kutee ani ji'a tokko guutuudhaa fi raadarii jalaan jira jechuudha nan hordofama. Baakee gala koteenyu jedha waan garuu barteettaa hin barre hordofama jiraachuu hin barre kiroos cheek waan itti barteen miliqxate kiroos cheek waan ittiin godhadhu nan qaba waluma qixa wal miliqna ijjinaachaa fi jiraachaa bishaan keessaa wal arga na akkasitti har'aan golfama garuu har'aan golfama akkasitti sanbooda ji'a tokko na hordofanii ijoolleen kaffiyaalumfaa qabaman. Kaffiyaalumfaa qabamanii gaafa kaffiyaalumfaa to'ataman namoota environmentii kanarra hin jiru jedhamanii shakkaman akka isaan to'ataman. Qunnamtii qabdu ture kaffiyaalumfaa? Hin qabnu. Iddoo garaagaraa jirtu? Iddoo garaagaraa jirtu. Qabsoo wal fakkaataa? Qabsoo wal fakkaataatu gaggeeffama. Kaffiyaalumfaa gaafa to'ataman keessattuu sochiin magaalaa Finfinnee kana keessatti inni jedhee jiru xiqqoo jabaataa dhufeera waanta ta'eef maaliif 97-98 kun warra qindoominaa kana waliinis warra qinijjiitii faana wal qabatee wanti waxabajjii gaafa bultii tokko wanti taasifame sun an magaalaa Finfinnee kana ture gaafa sana rasaasni inni baataa ture. Haala yeroo sana ture qilleensi yeroo sana guddisu. Hedduu baay'ee sana ture waanta ta'eef sanumaan ani kaffiyaalumfaa qabamanii guyyaa 10 waan akkasiin boodan to'atame.
Gaafan to'atamu xiqqoo akkaataan isaanii warri silaa to'annaa eenyu kana hordofii kan irratti gaggeessaa jiru akka baay'ee nama adda ta'e nama jabaa ta'e nama waan hedduu eenyu gochuudhaaf tureetti na hubatan natti fakkaata. Tarkaanfii magaalaa kana gubuudhaan tarkaanfii guddaan biyya qobaasaa balleessuu danda'u. Akkasitti baay'ee tarkaanfii guddaan irratti fudhatanii to'atame. Dhugaa dubbachuuf garoomni yeroo sana jiru neetworkii yeroo sana jiru guddaadha. Baay'ee hedduu naamusa qabaa wanti jiru hedduu sitti tola namoota muraasan waan guddaa hojjetta. Namoota muraasan waan guddaa hojjetta. Nin to'atamee magaalaa Finfinnee kana. Eessatti qabamte akkamitti qabamte? Ani laanchaa mana dhuunfaa kiyya kireeffadhee jiraadha. Hojii nama Mr. Lu jedhamu Chaayinaa tokko biraan hojjedha translationin hojjedha. Namuyyuu nan beeku mana nani dhufu kana sadarkaa reestooraantii guddaadha inni kuni reediyoo Maganaanyaa nu harkaa qaba kan Mr. Lu natti kenne jechuudha maqaan koo maqaa biraati anna asaa namaan dhaqu namni natti dhufu namni nan beeku eenyu ture maqaan kee yeroo sana Yosikaan jedhama kanaaf Mr. Lu illee Mr. Yosikaan an jedha warri hojjetan kunillee nan beekanii namni nani mana bira kireeffadhee jiru kunillee nan beeku hanga nama bahee galgalgalaa nama dubbisu nama gaarii tokko hin ture jechuudha. Sana ture nan to'atamee gaafan to'atamu xiqqoo haalli isaan ittiin na to'atanis miidhaan narra qaqqabee akkuma tamma jette kolfaa garuu narkutanii dhiigni narra yaa'ee akkasitti maayikalaayii kana geessanii na galchanii. Ameen akkam gara jabeenya yeroo sana yaadatta gara jabeenya yeroo sana wanta sana tarii ani waan amma kanatti margaashoo kan imala goota irratti dubbannee xumurru toon taane wanti ilmaan Oromoo irratti gahee ture suni fiilmii gurguddaa irratti wantoota hojjetamu ani wareegama kaffalee hojjechuun barbaada dhugaa dubbachuudhaaf wareegama waan ta'ame sana waan ilmi Oromoo maayikalaawwitti ta'e akka horiin sangaan qeeraa kana magaalaa Finfinnee kana qeeraatti qalamu ilmi namaa maayikalaawwitti qeeraa. Yoo dhattu maaltu ture? Yeroo dhaqu namoonni hiniyyuu galgala namoonni hiniyyuu watwaatu himboo garasii namni niyyaa qorannaa adda addaa gaggeessu kaan namni akkasitti fannifamee taa'a wajjirratti fannifamee jira gaafa dhaqu naman beeku tokko arge. Nama kana dura beektu qabsoo keessatti moo jaan? Innis akkanan qabsoo kana keessa jiru nan beeku anillee akka inni qabsoo kana keessa jiru nan beeku garuu nama yuunivarsiitii Finfinnee nama ture nama wal beeknu akademikaalii nama jabaadha ture haayiskuulii gaafa jirru dokumentii keenya illee booda fuudhanii ilaalaniiru anis amma haayiskuulii gaafa jiru sadarkaan raankii bareedan qaba inni illee akkasuma qabxii 3.8 fidee sababa yuunivarsiitii galee namni suni amma sinuma jira soo nama sana argee gaafa argu baay'ee torchii gochaa jiru ammas deebi'in nama lama arge ijoollee lama argee ijoollee lamaan kun immoo ijoolleen qabsoo keessatti beeku ijoollee kana lafa Oromiyaa kanaan alattan beeka ijoollee kana gaafa argu keessaa namni tokko akka na beeku wayi dubbate san wal beektuudha miti gaafin jalqabaa gaafa dhatte bilbeetta akkasii sana booda sitti himuu hin danda'u wanti ta'ame baay'ee ulfaataadha akka malee riibicha hamaa waanan dubbachuuf himuu hin dandeenye namni dhufe hundumtuyyuu kunuunsa kana jedhu riyaakoo duraan akka nama hatee wayii walitti qabu akka nama hatee wajjin qabamee dhufee jedhu reediyoo bilbilaan walitti himuu reediyoodhaan walitti himuu dhufanii na ilaalu ishii kanaa jedhu biyya kana balleessuu qophaa'etu qaba. Sana boodanii dhalli namaa akkas ta'a jedhee yaaduu hin danda'u ilmi namaa akkas nama godha jedhee yaaduu hin danda'u miidhaa guddaan narra qaqqabee chiina fuudhanii halkan kana na baasanii adaadaa kiyyatu jirti naannoo Abinnat lafa jedhamu Kooka Mazoorii Addoo jedhamu kana warqee Iqaa Yabalaa jedhamti har'a jirti jaartii kana bira fuudhanii na geessan jaartii yeroo lafaan waan dhukkubsataniif dhaqeen gaafataa ture yeroo sana gaasaan hordofaa waan turaniif ji'a tokko sana keessatti yeroo hordofaa turan sana guyyaa tokko deemeranii mana sana waan ta'eef jaartii kana bira halkan na seensisanii adaadaa kiyya kana qaxqaxanii reebanii manatti jaartii mana kana seenanii akkas dhiibuu akkasitti reebanii jaartii kana toorchii godhanii mucayyoo birqee jedhamtu ishii bira jirti jaartiin sun sababuma sanaatiin du'ananii mana hidhaa ture gaafan bahu lubbuudhaan isaan hin argine isaan du'anii isaan arge ana inni ulfaata xiqqoo sana booda halkan achi na baasanii gara sa'aatii 8 Yoosef kana na fidan. Bataskaana Yoosef. Maal gochuuf? Already si ajjeefnadha. Boolla wayitu jira awwaalum sana keessa.
awwaala kana keessa boollatu jira. Boolla sana keessa Guwaaz Bahaa jedhama namni kuni nan beeka. Warri kaan maqaa isaanii dha'uu nan danda'a hedduutu jiru warri yeroo sanaa fi torchii kana raawwatanii kaan isaanii cimbilii keewwatu Mikeelee Yareed hedduudha Siraak Inspektar Alamaayyoo Halqee eenyudhaan tokko maqaan isaan harkaa bade warri hedduudha warri kun dabareessitti darbu warri yeroo sana gara konkolaataan halkan na fuudhanii mana jaachi mana daadaa kiyyaa kana amma kalaawitti na deebisanii ammas mana biraa na geessan mana nama biraa na geessanii achis mana kanaas nama mana sana jiru fira warri kunis maatiidha isaanis shamarran isaanii mana sana jiran shamarran lama fuudhanii deemanii isaan afaan Oromootu dubbachuu hin danda'anii garuu fira ijoolleen kun isaan illee fuudhanii deemanii amma kana gaa wanti ta'aa jiru wanti narraa hin jedhu himuun danda'u akka malee urguu wayiin jira waraanaa keessatti na urganii akka malee nan reebamaa nan qaxqaxamaa wanta nu godhaniif dhiisanii hin beekanii achi fudhanii boolla awwaalaa kana keessa na galchanii Yoosef halkan saddeet na fatanarraa baasanii carriseenaa jedheen carriseenaa jedheen feerroo wayii qabu feerroo kanaan kaalsii akkasitti eenyudhaan maree akkasitti afaan koo keessatti akkasitti eenyu godhu inni kaan immoo namni biraa immoo dhufee maaduutaa hin amantuu maaliif hin dubbattu ati isaa san booda immoo isaan kaan leenjitee dhuftee jedhu ija tuffeetiin leenjitee dhuftee piroovisii galee dhufee waadaa galee dhufee akkasitti fixi kottu jedhaniini meeshaa qababbalee afaan koo irratti galchee akkasitti jedha. Radiyan waan natti fakkaatu wanti jiru maaliifin qaamni keessa reebamtee akkasitti tumamtee wanti seenyu jedhu hin jiru. Takka du'ayyuun du'a wayya. So gurra koo kana eenyuutiin qaxqaxaa tokko. Gurri kee akkasi tarsa'een gurri koo kana tarsa'ee gurri kana Phaawulositti hodhisiisan ofii dhumsaaniiti. Gurri koo kun akka eenyuutti akkanatti rarra'ee jira. Booda namni biraa immoo deebi'ee dhufee qo'ee najjeesiniiti. Marraja irraa barbaannu qabna waan ta'eef sululta geessinaa jedhan. Lubbuun kee mararee otoo hin taane waan barbaadan keessa keetii waa fudhachuu argachuu qabu waan ta'eef odeeffannoo caccaabe anis xiiqeen qabadhee wanti itti boonullee akka gootummaatti wanti itti boonullee kanuma. Maaliifin diina kaayyoo keetii fuuldura dhaabbattee ittiin murmitee waan gootellee waan hin godhinillee waan beektullee waan hin beeknillee akka dhiiratti fuuldura dhaabbattee du'a murteeffattee dararaa sana dandeessee bira darbuu caala wanti waan barbaadan sirraa dhabanii sana bira darbuu caala wanti si gammachiisu hin jiru. Oromoon akkana ta'u biraas ceetiin kennu jedhee waraqaa fuulamma sanaa nyaatee wajjin du'u filate. Sana akka argani gaafa sana argan immoo kan biraatiin si cabsu hundumtuu ta'u akka kee ta'ee warri kaan kaballaa tokkoon waan beekus waan hin beeknes dubbatee mana ofiitti galee jira ati maaf duutaa nuti sin dhiifnu waan sirraa barbaannu qabna wanti ta'eef. Kanaaf miidhaa akkasiitu nu jechaa ture. Toorchiin ittuma fufee uleen akkasii borusaa akkasii dhumarratti Koomaandar Girmaa Kaasaa namni jedhamu yeroo sana Addis Ababa Poolis Komishinariin isaa akka ulfaataa ta'e wayitti sadarkaan hin dandeenyetti 8 waan jedhamutu jira hidhaa keessa 8 siidhu akkasitti jedhaniiti akkanatti teebiliin akkasitti jedhee feerroo kanaa keessa galchanii toorchii gadi si galagalchanii waan barbaadan sirriitti hojjetu. Waan barbaadan shaamaa sirratti cobsu. Dhugaa dubbachuudhaaf kun waan akkana jettee dubbattee hibsitee eenyu gootu miti. Baay'ee ittisa ragaa mana murtiitii ani dhiyeeffadhe mucaan kun yeroo sana sababa biraatiin hidhamee maayikalaawii jira. Mucaan sun dhufee ragaa mana murtiitti gaafa naa bahu waggaa 2 boodaan hidhame ittisa gootiif naa dhufee mana murtiitti dhiyaate. Abbaan seeraa gaafa abbaan alangaa gaafa abbaa seeraa fuulduratti gaafii qaxxaamuraa gaafa gaafatu waan waggaa 2 har'aa ta'e waan isarra gahaa jiru akkamiin yaadachuu dandeesse jedheen. Ani ijoollee Finfinneetii fiilmii adda addaan ilaalaa fiilmii kontaa kontee jedhuun ilaalee waan nama kanarra qaqqabe waan narra qaqqabe jechuudha. Waan isarra qaqqabaa ture fiilmii kontaa kontee irratti arge malee dhala namaarraa kun hin qaqqaba jedhee argeen beeku. Kanaafan dagachuu dhiisee jedheen. Kun immoo dhugaadhuma. Maali namichi kun sabaan inni akkana si ragaa bahu? Mucaan kun Tigreedha. Ofuma saayyuu. Tigree nama akkasuma nama nagaa nama siyaasa. Nama namummaatamu nama garuu. Kana
nama namummaatti amanuu nama Finfinnee ijoollee Finfinnee kanatti dhalatee eenyu jedhee guddatee waanuma arge sana dubbatee dhufe. Booda qeensi koo lukti bitaa kiyya. Warra qeensarraa buqqisan keessa akka jirtuun qeensi kiyya buqqa'ee jira. Filiipsii bakka jedhamu ture manni murtii beellama yerootti gaafatan. Filiipsii nu geessu gaaf Filiipsii nu geessan ucuu koo ofirraa baasee qaamni koo guutuun ciccitee jira. Qeensi koo buqqa'ee jira. Gurri koo akkanatti dhiigni koo dhangala'ee jira. Harki koo akkasitti kun geenyuudhaan cancaalaan kaateenadhaan akkasitti yoo ta'ee jira. Already akkanani du'etti ajjeesaniiru mana dukkanaatti ajjeesaniiru jedhee maatii koo hanga qaqqabutti maatiin dhufee na gaafatu hin jiru. Bakka dhaqee namni na beeku hin jiru. Riyaan ani qabame dhiisee namni achitti na argee akka carraa na beekutu na argee akka maatii qaqqabu taasise malee bakka nani jiru hin beekamu. Na ajjeesanii nagatullee hin danda'u turani. Sanaa darbee mana murtii Filiipsii kana gaafa nu fidan boo'ee nama gaddu abbaa seeraati jedhee kabajamaa mana murtii rasaasa tokko na ajaji. Anachi hin deebi'u jarri kun na ajjeesu waan nan godhuun qabu jennaan. Du'a natti murteessi. Natti murteessi jennaan daa'imnimtuuyyuu poolisii achitti qorataatu asitti beellama yeroo nutti gaafachuudhaaf dhufe iddoo kana ta'a malee abbaa seeraati miti. Dhugaa dubbachuudhaaf kun sirna sana keessatti waan geenyu akkanaa waan gadi bu'aa akkanaatu miidhaa akkanaatu ibsachuu dadhabuudhaan rakkoo jiru namni gadi ba'ee dubbachuu dadhabuudhaan malee waan hedduutu akkasitti jedhamaa ture. Ammallee uleen akkasuma bifa sanaatiin nuti ture. Mana kee agarsiisi jedhanii mana hin qabu. Hin agarsiisu. Iddoon bulutti himu. Manni koo hin baramne. Torban lama booda namni nuti Gohaas Bahaa jedhamu kun natti dhufe. Maal barbaaddaa naan jedhe. Du'uu barbaaddaa? Du'uun barbaadaa na ajjeesaa. Nuti sin ajjeefnu. Waan 8 sirraa barbaanna. Waan 2 barree jirra. Waan 6 immoo nutti himi. Jalqaba lama barame maal? Wanti 6 fi maal? Wanti 2 barame yoo xiqqaate baa'u ta'uu keessa. Deemtee leenjitee dhufteedha. Kan biraas wanti jedhamee jira. Oromummaa ta'uu danda'a. Wanti immoo isaan jalqaba irratti barbaadan mana kooti. Iddoon jiraadhu. Agammaatti dhokseera uleedhaan dadhabameera waan ta'eef hin ajjeesina jedhaniiti dhiisaniiru gaa sadarkaan ta'an irra qaqqabeera waan ta'eef mana yaalaa na geessaniiti gurra koo kana Phaawulositti na yaalchisanii achi ciisee Phaawulos hospitaala gaafa dhaqu kuniin koo akkasitti paagdi ta'ee jira akkasitti maxxanfamee jira eenyu adda addaatiin isaan ciiseen akkasitti ilaale lakkoofsa galmee kiyyaan laalladhe har'allee ni yaadadha 10:357 amma satis qulqulleeffachuu dandeessa mana murtii sanarra 10:357 lakkoofsa galmee kootii ta'uu nan ilaale. Ijumaan qaba. Gurra kiyyaa irratti gaa akkasitti ni godhameera. Dhoksee ilaalee lakkoofsatti sana ni qabadhe mana murtiitti illee madhee jira waan sana. Baasanii fidaniiru. Ragaan sun ittisa ragaa naaf ta'a jedhee miidhaan irra qaqqabe sana. Akka ragaa dokumentiitti jechuudha. Booda mana kee nu agarsiisuu qabda jedhanii rakkoon qabu geessuu hin danda'a. Nan geesse manni koon sakatta'ame jara warra mana sanaa warra abbaa manaa sana ragaatti isa godhatanii fidanii jara sun ragaa naa ba'an. Ganama ba'aa galgala galaa nama nagaa ta'uu isaa beekna. Ibsaan balleessu bishaan hin fixu. Baay'ee nama gaarii ta'uu isaan beekadhee ragaa naa ba'e ragaan abbaa langaa sun. Kan biraa dokumentii mana kootii fuudhame. Dokumentiin fuudhame miseensota adda bilisummaa Oromoo bara 1983 irraa kaasee liistiin isaanii mirga dhala namaatiif fannoo diimaadhaaf ergame liistii isaanii guututu koppiinsaa na bira ture. Chaappaa qaba. Sun immoo yakka miti. Embaasii biyya kana keessa jiran hundaaf ergameera. Yeroo sana ala teenyee namoota mana hidhaa keessa jiran waan gargaaraa turreef waan dhaqaa turreef anillee waan sana fuudhee biiroo adda addaa geessaa turre. Kallattii adda addaatiin eenyuun wanta jiruu fi waan sana gochaa turre. Biiroo muummicha ministeeraallee tureera wanti sun chaappaa mana sirreessaa qaba. Dhumarratti wanta sanaan illee natti murtoofne isaan bilisa na baasanii chaappaa waan ofirraa qabuuf jedhamee wantoota adda addaatiin sana keessa darbinee achi mana dukkanaa sana na baasanii nama Araboo jedhamu. Mucaan Araboo jedhamu kun mataan isaa raastaadha. Mucaan mana rifeensaa hojjetaa muumaa naannoo Kaarraa Qoree kana jira. Nama kana mana dukkanaatti natti fidanii namni kun
ana caala daran qaamni namaa qunca'ee gogaan guutuun irraa ka'ee miidiyaan adda addaa illee barbaadee har'aa yoo namni kun hin jira. Waan dhala namaa irratti hin hojjetame, waan bineensa irratti hin hojjetame. Mucaan kun horroo dhaloonni isaa horroo fincaa akkas ta'a. Ana jiraachise jechuun hin danda'amu. Huccuu shaamizii ofirraa baaseen an xiqqoo wayyaa isa dursaan qabame waan ta'eef huccuu eenyu godheen dayyaas yeroo isaan fidan kana firri nu gaafatu hin jiru, namni dhufee nu gaafatu hin jiru. Namni maatiin sitti hin siqu, iddoo ati jirtu hin beeku. Wanta sanaan akkasitti mucaa kana yoo godhe akka inni jiraachuu taasise booda gara waloodhaan hidhamuutti achi mana dukkanaatti ana saraboo kanas baasanii hidhamtoota warra kaanitti Sharaatan jedhama yoo egaa maqaa tolchuudhaaf akkasitti hidhamaa nutti tolfata waan ta'eef garas nu geessanii gaafa nu geessan Kaffiyaaloo ni lukti isaa citeera. Lukti Kaffiyaaloo kun isuma dhugaa dubbachuudhaaf shira yookaan jibba hamaa Oromoo irraa qaban kan agarsiisudha. Lukti mucaa kana iddoo kanatti cituun qabu tureyyuu hambisuun hin danda'ama tokko. Yoo ta'u inni kun nagaa ture yoo tokko malee wanta sana akkasitti toonni madaa sanaan jiru lilmeedhaan maaliin akkasitti madaa isaa kan akkasitti waraanaa inni gochaa turanii akkatti tanasitti ta'u akka ol deemu madaan sun jilbaa gaditti qofatti citanii akka citee mo'aaf gochuun hin danda'ama ture. Kanaaf haalli Oromoon keessa jirtu yeroo sana qabsaa'uun keenyaayyuu dhugaa ta'uusaa amannee jechuudha. Baga qabsoofne edaa dhugaadhuma Oromoon jibbama. Edaa dhugaadhumaaf Oromoon gara sirnaatti dhufuu hin qabu jedhanii jarri kun nu jibbu qabsaa'uun keenya sirriidha. Otoo nuti uummata kanaaf wareegaman kaffallu taane eenyutu dhufuu danda'a fi kanaaf ani wareegama kaffalee qabsaa'uun kun sirriidha jedhee yeroo itti amane miidhaan irra qaqqabisan irraa kaasee tura. Qabsoo salaatoon taane idda keessa seentee dhiibbaa miidhaa sirra ga'e. Sirriitti amantee qabsaa'uun kee sun wareegama warri kaleessaa kaffalan sun illee akkas ta'u dhugaa ta'uu sanarraa amanta jechuudha. Booda gara walootti dhufnee qorannaan adda addaatti fufee nama 14 akka miiltotti iddoo tokkotti walitti nu qabanii. Eenyu fa'a yaadatta? Abdiisaa Irbasaa, Naataa Abdoo, Anaa, Darajjee Fufaa, Shimallis Tasfaayee, Abarraa Nadhaa, Addunyaa Dabalee nama jedhaman jaarsa baay'ee jabaa jiyoolojistii Jarman waggaa 9 nama turanii dhufanidha. Awwal Abbaa Bulguu, Tarraqanii Waggaarii nama 14 nuti. Namoota kana iddoo adda addaarraa wanti namatti tolu immoo iddoo adda addaarraa walitti nu funaananii maatii nu taasisan. Jimmi jira, Wallaggi jira, Arsiin jira, Giddugalli kun jira. Walitti nu fuudhanii Oromiyaa biraa ijaaranii. Oromiyaa guddoo ijaaramtetti immoo eessa nu geessanii? Qaallitti nu geessan. Gaafa qaallitti dhaqxu maatii guddaa Oromoon dhugaadhumatti wanti inni keessa jiru. Eenyu fa'itti argite gaafachise geessan yaadatta isaan. Baay'ee ani gaa duruma kan siin jedhee otoo isaan karchallee jiranuu deemaan ture. Deemeen gaafataa ture. Ola dura otoo inni dhamiin gaafachaa ture. Gaafachaan ture. Asii Oromoo fa'aa gaafataa ture. Ijoollee akkasitti eenyurraa milkeessaa danda'an nama jedhamu waldaa Maccaaftuu lama irraa warra hidhaman deemnee achitti gaafataa ture. Darajja 50 ijoolleen dhiironni kun warra kaanillee yeroo sana Oromoon namni iddoo kanaati. Naariyaa kooti sirriitti beekamu. Nama jabaa nama yuunivarsiitii keessatti barumsa siisaa jedhamu qabxii guddaa fide. Dhugaadha. Yuunivarsiitii Finfinnee. Namoota ijoollee kanaatu jiru. Sana qofa immoo ijoollee godina keetii qofa otoo hin ta'in Oromoon kamiyyuu hidhame taanaan deemtee dhaqxee gaafattee waan isaaf barbaachisu ergaa maatii isaa qaqqabuu qabu akkasitti fuutee ni goota wanta ta'eef heddullee appiroachii geenyu qabaachuu hin baadhee waliin beekaa. Ni dhaqnee gaafa dhaqnu warri waldaa Maccaaftuu lama Obbo Darbii Damisee fa'aa achi jiru. Akkasuma ijoolleen hedduu ijoolleen Addis Ababa Yuunivarsiitii kanarraa hidhaman akkasitti jiru. Baay'een isaanii garuu sababa waldaa Maccaaftuu lamaatiin waliin eenyu jedhanii warri murtee du'aa qaban kun achi jiru. Wanti nuti sitti himin hin darbu waan hin barbaanne. Eenyu fa'a? Jaalamudaan, Abbaa Magaal, Fissaa Birraasaa. Asiliinis turte. Asiliin egaa zoonii dubartii jirti malee achi jirti. Dirribeen fa'a? Dirribeen Iddasiiyyuu dhufte. Iddasii isin booda Dirribeen booda dhufte. Warri murtee du'aa kana qaban jara 5 yeroo sanatti. Jaalamudaadha, Abbaa Magaalii, Araarsoodha, Fissaa Birraasaati. Jara kana gaafa gartuu duubatti deebitee umurii kee shalagdaa jechuudha. Ani gaafa bara 1984 85 86 80 maalan hojjetaa ture. Isaanis nu keessa jiraatu. Oromoodhumaaf jedhanii Oromoo wareegama akkanaa kaffalanii jiruuf jireenya isaanii itti dhabanii Oromoon inni kaan immoo nagaadhumaan jiraata nyaatee dhugee bahee gala. Inni kaan immoo Oromoodhaaf jedhee wareegama lubbuu du'aa kana gaafa qaba. Kana laasirba. Hamilee guddaatu immoo deebi'ee sitti horama. Deebitee ijaaramta, deebitee fayyita.
isa reebamte isa hidhamte isa maal taate sana deebitee uumaa sitti fakkaachuu dhiise jara kana immoo ilaalte. Kan si dhibu immoo amilee isaan qaban. Murteen isaan irra jiru murtee du'aa. Amileen isaan achi keessatti agarsiisan immoo murtee nama jiru. Murtee nama jiru gammachuudhaan isaan dararaa iddoo keessa bidiraa iddoo keessa darbanii dhufan iddoo sana ga'anii. Firii dhufee isaan gaafatu hin jiru. Sana amma kaasee akkasitti eenyu godhee yeroo gabaabduu kana keessatti dubbachuu hin danda'u. Jara kana. Keessaa abbaa mudaa fa'aa Fisaa Birraasaa fa'aa. Baay'ee keessattuu Fisaa Birraasaa iddoon itti dhiyaadhan ture. Egaa dhaqnee hoomaa maatii qabsaa'ota haqaa manguddoo gurguddoo namoota Oromiyaa guuturraa wanti akka rakkoo sirra qaqqabu irratti waan hundumaa keessatti badii sirra qaqqabu irratti opportunity argatta. Opportunitiin guddaan nuti arganne maali? Oromiyaa guuturraa ilmaan Oromoo walitti dhufan. Jimma, Wallagga, Walloo, Hararee, Boorana, Baalee, Arsii namni walitti har'allee maatii walii ta'anii hafne. Har'allee. Maaltu sitti murtaa'e sana booda murtiitti gaafate? San booda dhimmi keenya xiqqoo adda ta'e. Gaafa Qallittii dhaqnee xiqqoo turru beellama yerootiin jirra. Namni beellama yerootiin jiru immoo shakkamaadha malee yakkamaa miti. Otoo shakkiidhaan jirru miidiyaadhaan dhufanii achitti nu waraaban. Yeroo sana sabbar zeenaa wanti jedhamu kun akka addaatti maal jedhee sitti himu jecha maalitiin bakka birqii meetii siin jedhu waan addaati. Turre yeroo sana waan miidiyaan nu waraabanii dhufanii kaffiyaalumfaas dhufan. Kaffiyaalumfaa garee biraatiin dhufanii tiimii lama walitti fuudhanii baasanii waraabanii sabbar zeenaadhaan gadi ba'anii magaalaa Finfinnee sabbar zeenaa jedhamee magaalaa Finfinnee keessatti namoonni ajjeechaa lubbuutiin qabeenya magaalaa Finfinnee keessa jiru barbadeessanii ilmaan namaa fanjiidhaan bobbiidhaan fixan. To'annoo jala oolanii jiru. Qandanyaa shimbirtanyochi jedhee miidiyaadhaan suura keenya maqaa keenya tokko tokkoon gadi godhan. Gaazexaan adda addaa eewwan adda addaa sana booda dhiibbaan guddaan nurratti dhufe achi mana sirreessaa keessatti namni firrisaa jalaa du'ee jiraachuu danda'a. Shonkoraa barandaa irratti kaarra qoree irratti fanyii. Qabadheen dhufne malee dokumentiin galmee sana manaan qaba kan suurri irra jijjiiru. Carraa kana argadhee yeroo biraas itti himu jedhee tanan wanti kun waan dhugaa waan haqa jiru wanta ta'eef eenyu kana watti himuun barbaachisaadha wanta ta'eef kana si kaasa. San booda maatii keenya kan gaafanne taasifamne maatiin akka dhufee nuun gaafanne taasifamne haga sanaatti amma gaa kun gara waggaa lama turre gara ji'a 8-9 turreera. Maatiin dhufee ispeeshaalii nama maatiin haati kiyya dhuftee nagarree namni dhufee na argu rakkoodha ture. Maatiin kiyya godinarraa haati koo takka magaalaa Finfinnee dhuftee hin beektu. Sababa inni dhabeef dhuftee magaalaa Finfinneetti na arguudha qabdi. Isheen immoo namni fiduu iyyuu rakkoodha. Gaafa immoo rakkoon akkanaa sirra qaqqabu manaallee qeedhallee chaaleenjii biraatu si quunnama. Wanti biraas akkasumatti maatirra qaqqaba wanta ta'eefi karaa godinaas akkasumatti immoo rakkootu maatirra qaqqabaa ture. Asii qorannaan hanga sanaatti ture. Maatiin achi doorsifamuun akkasitti eenyu gochuun hedduu ture wanta ta'eefi gidiraatu ture jechuudha. Gidiraa hedduutu ture. Sana booda dhimmi keenya kun ulfaataa ta'ee miidiyaadhaan tarii wanti sun daandiin ittiin argamu hin beeku namoota gaafataa turan. Maal taata'amu namoota kanarratti murtiin maalii haa murtaa'u? Kanaaf murtiin du'a irratti murtaa'ee mootummaan murtii du'a isaan irratti murteessee nu agarsiisuu qaba waan jedhu uummanni yaada kennaa ture jechuun irratti. Isin balleessuuf jiru wanta kuni maaltu irratti adarba? Badii kana dalagan jedhameeti magaalaa Finfinnee irratti badii dalagame sana yeroo 97 wajji bultii tokko irraa kaasee jeequmsa adda addaatiin wantoota bade lubbuu namaa bade dhiigni akkasitti eenyu ta'etti dookumantarii ta'ee nurratti darbee jechuudha. Kana wanta ta'eefi maal taata'amu jedhamaniiti yaada uummata gaafatanii uummanni immoo namoota badii kana dalagan mootummaan tarkaanfii irratti fudhatee nu agarsiisuu qabaadha. Saanaani akkasumatti deemnee booda haalli jiru immoo kallattii biraa qabatee murtee xiqqaatu nurratti murtaa'e murtee waggaa 7 nurratti murtaa'e waggaan 7 immoo tapha. Waan salphaadha. Maaliif akka jaalamuudhaafaatti akka magaalaa himachuudhaan iyyuu hin qabdu qaaniidha jettee waan eenyu gootuu fi garuu sana qofa otoo hin taane gaa namoonni hedduun to'atamu Oromooni. Garuu gaafa dhattanii achitti dabalamtan jarree warra duutitti murtaa'ee umuriin itti murtaa'ee maaltu itti murtaa'ee kana murteessaanii gaafa dhageessan maaltu isinitti dhaga'a? Nuyi maal taana?
Ani hubannoo qaba. Nin beeka. Warri ijoolleen namni hundi hubannoon isaa bilchinni isaa wal qixa miti. Naasuun kufuun danda'ama. Warri rifatanii akkasitti eenyu jedhan jiru. Yeroo ispeeshaalii akkasitti miidiyaadhaan darbu sana immoo dhugaadhuma waan duuti faana eenyu gadi baasanii waan nu ajjeesan fa'a. Gaafa isaan argu immoo kaan hin gammada namni illee. Hin gammada. Sana caala irratti immoo qallitti gaafa dhaqxu waa hedduu dhageessa. Gareen biraas akkasumatti jira. Seenaa sana dura darbee akkasitti ni jedhee jira. Akkaataatti eenyu ta'a dhufa. Inni ranfatta waan taate sana akka haasaa qoosaa akkasitti eenyu goota eenyu deessita bifa kanaatiin. Waan rakkoo hamaadha itti yaaddu gaafa dhattee keessa seentu. Uumaas itti fakkaachuu dhiisaa yeroo sana gaa hedduutu jiru. Gandi shimarraan sarmuu akka dhaabasaa waaq jira. Namoota hedduu nama jajjabaatu jira. Kanaaf wanna sanatu ture. Amma wal jabeessitu achi keessattuu fakkeenyaaf amma alaa gaafa abdii dhabdu achum keessatti wal abdachuu. Alaa gaafa nama si jabeessu dhabdu achum keessatti wal jabeessu. Afurri alaa nama si gaafatu gaafa dhabdu achumatti wal gaafachuu. Afurri jiru waan si dhibu akka malee waan ijaarsa teessee akka naamusaatti qaraatee barattee sitti mamee bifa kanaatiin deemi waan jedhame fakkaata Oromoon achitti. Namni hunduu maatiidha walii. Rakkoon inuma jira. Wanti paradooksii ta'an ni jiru. Achumatti illee wanti hojjetamu hin jira. Wanti hojjetamu. Yeroon siin jedhu namoota gargar baasuudhaaf, namoota waliin gochuudhaaf wanti sirratti hojjetamu, wanti namarratti hojjetamu waan hedduutu jiru. Tokko irratti tokko kuffisiisanii bahu. Wanti sun ni jira. Haa ta'u malee garuu namni dabarsee waliin kennu tokkummaan achitti eenyu jedhee jiru jaalalli namni waliif qabu adda. Yeroo ta'etti konfliktiin wayii ni ka'u. Konfliktii sanas isaanumatti achi keessaa kaasa. Konfliktiin suni maal fiddii garaagarummaa nama gidduutti fiddii sunis kan yeroo ta'an nama hidhamaa gataatitti homaa hin gootu yookaan abbaa ta'ee hin adabu mana dukkaanaa galchu. Yeroo tokko irratti fakkeenyaaf aanaa darajjee fufaa isaa birraasaa ammas namootaan maqaa isaanii yaadanii nama shan wayii waamamnee koloneel eenyu jedhama maqaa isaa irraan fadhee irratti gaafatama mana sirreessaa yeroo sana nu yaamee mana sirreessaa kana keessatti waan godhamu hunda isaa duuba isintu jira wanta ta'eefi shiguxii makaroof iddoo kana kaa'ee akkasitti nu doorsisee keessattuu jedheen Fissaa Birraasatiin inni murtee du'aa qaba wanta ta'eef keessattuu ati kan kee salphaadhaa jedheen sodaachisuudha attention gochuudhaaf dhugaadhas immoo baasanii ajjeesuu danda'u wanta ta'eef namni sirrifata. Doorsisa akkanaa faatu jira. Haa ta'u malee garuu Oromoon tokkummaa ayyaana goototaa achi keessatti kabajnaa, ayyaana irreechaa achi keessatti ni kabajnaa. Namni oomaa wanti itti eenyu jedhu hin jiru haalan si eenyu godha. Akkasuma kan rakkatu hin jira. Akkasuma immoo eenyuunis ni jira. Konfliktiin adda addaa illee wantoonni tokko. Alarraa abdii qabdu turtanii jechi koo fakkeenyaaf amma Oromoon waa gochuu danda'a. Warri murteen du'aatti murtaa'e safuu danda'anii. Nuyis waggaa amma kana nutti murtaa'e bahuu dandeenya. Abdiin ala jira. Yeroo sanatti hin jira. Sirriitti jira. Akka hubannoo keetitti haa ta'u malee abdiin sirriitti jira. Abdiin jiru kun maali? Sirnichi akka raafamaa jiru. Tokko ilmaan Oromoo ammallee numa galu hin hidhama namni. Nama jajjabaa kanatti hidhamee dhufa. Marsaa lammaffaafaa deebi'a namni. Oduu ni dhageessaa alaa. Wantoota adda addaa irraa oduun dhageessaa waan Oromoon keessa jirtu kana alarraa kaasee biyya keessarraa kaasee naannoo mana barnootarraa kaasee wantoota jiran kana hin dhageessaa wanta ta'eef abdiin ni jira. Namni waa bahu yoo bahee namni karam deemuu qaba gara dirree qabsoo deemee ammallee qabsoon kun itti fufuu qaba waan jedhamutu jira. Kanaaf abdiin ni jira ture. Waan ajaa'ibaati. Idda isinitti murtaa'e sana booda akkamittiin fixxee baate moo? Akkamitti xumurtee? Ani san booda yeroo kalawii jiru sana irratti miidhaan guddaan narra qaqqabeera. Nan dhukkubsadhe hidhaa caalaan na xiqqoo kan natti ulfaatee mana sirreessaa sana keessatti daataan koo sadarkaa tokkoffaa warra lammaffaadha jechuu nan danda'a hospitaala deddeebi'uudhaan. Hospitaala yeroo baay'ee warra hospitaalatti deddeebi'u. Warra hospitaalatti deddeebi'u Quranbassaa, Raas Dastaan, Yakkaatiit, Zannabaa. Ofumaa reebanii fixanii? Iddoon hin deemne hin qabu dhuma irratti shibaan ta'e. Shibaan ta'ee warra kiraanchiin faa deemuu jalqabe keessa warra jirtu keessa kiraanchii mukaan naa tolfame booda akkuma kaffiyaaloo kanaa kan kiraanchii mukaan naa tolchanii teessoon Quranbassaan xalayaa barreessee akka malee gidiraa meeqan teessoon irra taa'u akka naa galu maaliifin baatanii mana fincaanii nageessu
Hidhamaan kun immoo si waliin rakkataa mana yaalaa dhaquun rakkoodha. Danda'een taa'u, danda'een ciisu. Du'eeras jedhanii warra diriirsan keessa jirtan. Guyya tokko waan akkasiiti mana yaalaa nageessuu didanii. Kanaaf kiraanchii kanaan akkasitti eenyu jedhee deemaa. Yoo hin danda'e kitaaba dubbisaa. Guyya tokko achi gana deebisuu guyyaatti yeroo 4 daayikiloofinaa lilmee waraannadha. Peenkiilarii jechuudha. Lilmee kana guyyaa hin arganne taanaan dhukkubbiin kun baay'ee ulfaataadha. Kan ibsaa qabachuun qabu kan mana fincaanitti of gatuun qaba. Nan iyyaa daaraa keessa gangaladha. Na qaqqabsiisanii lilmee kana geessanii na waraansisuu qabu. Guyyaa tokko maaltu ta'amee warri ispeeshaalii achumattis namni walitti dhiyaatu waliin haasoftu ni jira. Hiriyaan koo Firaamboo Mahammad jedhamu jira. Innis inni dhukkubsata dugda. Anaaf isaaf teessoon eeyyamamee galeeyyuu keessattuu namoota dhimma kanaatiin galan waraantiin kee ilaalamee tajaajila hin argattu. Achitti kaaffee hin argattu. Tajaajila biraas hin argattu. Caalbaasii adda addaan dorgomtu waraantii keetti ilaalama. Sababuma kanaatiin mana yaalaa dhaquu irratti illee waan tajaajilati teessoon sii galuudhaaf illee waraantii keenya ilaalanii rakkoo guddaadhaan Xiquur Anbassaan akkasitti dirqisiisee jennaan teessoon sun nu galee anaaf Firaamboo Mahammadii fi Yusuf Kamal nama jedhamutu jira injiinaraa amma daamaa jira. Isaan deemsanii manatti galan already du'eeraa kaasa jedhu wanni godhanii mooraadhuma keessatti achitti hojjetee. Yusuf Kamal faana turtanii? Yusuf Kamal hojii turre isaan already akkan hunduu itti fudhatanii manatti galanii bo'aa jiru already jechuun hin danda'amu. Mucaan maamila kiyyaa tokko Kaasahuun Zarihuun Kaasahuun jedhama. Inni nama mataa jabaatu wayiitii fiigee firaashii isaa keessaa dhaqee ispoonjii wayii cabsee fidee eenyu raanii tokko cabsee ishee akkasitti godhee afaan koo kan akkanatti jiisa. Sanarra gara Waardii iddoo jedhamutu jira. Waardii kanatti warra du'an amma namni Waaqoo jedhamutu hospitaala waliin deddeemanuu deebi'ee Waardii sanatti du'ee. Masiimoos isaa Waardii sanatti du'ee. Yeroo injiinar Gaaddisaa turte? Ani yeroo sana hin jiru. Yeroo sana baatee nan beeka yeroo isaas Alamaayoo Garbaas nana lajinna isaanii jiran gaafadha yeroo isaan du'an yaani karaa biraan jira. Kanaaf Waardiin kun rakkoodha. Waardii kana galte taanaan reefuma keetu saanduqa seena malee as gara kanatti deebi'uu hin dandeessu. Keessattuu ati ilaalcha siyaasaatiin galte taanaan. Maaltu ta'amee nama Dooktar Kabbadaa jedhamutu ture keezii biraatiin galee dooktarichi kuni achumatti hidhamaa tajaajila. Gaafa waardii galchaa jedhanii lakkii mucaan kun asumatti warra firoottan isaa biratti aduu reenfisaa si aboo malee waardiin geessu jedhee didee seenaan akkatiin deebine waan beekuufi sana booda akkasumatti jedhanii booda warri koree fayyaa kun ni jiru isaan lolanii mana yaalaa san dhaqee kan daayikiloofinaa sana waraannadhu na taasisanii kan halkan immoo akkan fudhee galu taasifamee bulee immoo boru akkan hospitaala deemu jedhamee hospitaala deemee akkasitti MRI dugdi kiyya diiskii kiyyatu socho'ee jira waan ta'eef MRI ilaalamuun qaba. MRI kana ilaalamee kun hundi reebichumaan reebicha gaafa galtu nagaa ta'e sana booda maaltu ta'amee MRI kana immoo gara qarshii 5,000ti gara qarshii 5,000 yeroo isaa baay'ee guddaadha isaan fida. Baay'ee guddaa. Isa yoo achi keessatti. Sana waan godhu dhabnaan maayilogiraafii waan jedhamutu jira. Maayilogiraafiin kun immoo MRI hin dandeessu yoo ta'e maayilogiraafiidha. Maayilogiraafii kana immoo yaala duubattafaadha. Daayignoosisii duubattafaadha. Isaan akkasitti maayilogiraafii sanaanis dhibeen koo mul'achuu ni didee rakkoo hamaa keessa galee sadarkaa nani opereeshinii ta'uu irra qaqqabe. Gaafa opereeshinii ta'uudhaaf qaqqabu obbo Sheetuu Kitila Abbaa Hubii Hoteelii achi jiru turanii Kabbadaa Booranaa fa'aa achi jiru turanii obbo Kabbadaa Booranaa jettee iddoo na gargaaraa ture. Obbo Sheetuun opereeshinii hin ta'inii naan jedhan. Ani akkamittiin jiraachuu danda'a ammoo opereeshinii hin taane taanaan rakkoodha. Maatii koo irrattanii shibaa ta'ee hafaa galeen maatii koo rakkisa. Kanaaf ta'uun qaba innaan akkana jettee hin ta'u. Akkasuma taateeyyuu immoo nan baay'ee yaadda. Bawun ke already amma namba qofa eenyu jetta sammuu kee keessatti wanta teenyu gootu jiru namba yaadda. Lakki opereeshinii hin ta'inii didii beellamsiisinaan jedhan. Opereeshinii taanan rakkoo hamaatu sirra qaqqaba. Ani bara dheeraa bara 70 meeqa hidhameen akkanatti diiskiin koo eenyu jedhamee opereeshinii ta'uu dideeni har'a jiraadhee nama ta'e deema. Obbo Kabbadaa Booranaa ta'e. Obbo Sheetuu Kitila. Sanumaan yoo jedhee akkasitti. Baawwii hoteelii. Baawwii hoteeliiti. Isaanii akkasitti na yoo jedhanii gorsa sana fudhadhee ani opereeshinii hin taane toon beellama dhaqee wanti ta'e namni jenne maal otoo hin jedhu asii fe'amee gara Ziwaa deemee warri maamila kootii kan na biraa ba'anii. Achis dabarsan. Gara Ziwaa itti na fe'anii Ziwaa deemee murtee waggaa 7 xumureen bahee jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Mee kaleessii fi har'isi biratti bifa akkamii qabu?
Kaleessi akka kaleessatti waan godhamuu qabutu taasifame. Akka qabsoo Oromoottis, akka jireenyattis, akka dargaggeessatti illee yeroo sanatti waan godhamuu qabutu taasifame. Waan godhamuu qabus sirriidhuma tarii addunyaa kanarratti wanti perfect ta'e jiraachuu dhiisuu mala. Haa ta'u dogoggora jiraachuu ni malu. Garuu wanti godhame akka Oromootti wanti godhame hundisaa dhugaa dubbachuudhaaf kallattii kamiinuu sirriidha. Har'ummaa Oromootiif. Har'ummaa Oromootiif. Maaliifin yoo har'a to'atte har'a maneejii goote kaleessa maneejii goote irraa jechuudha. Kaleessoo maneejii goote borullee immoo maneejii goota. Kana wanta ta'eef har'ii fi kaleessi wantoonni paradooksii ta'an, wantoonni ol bu'anii gadi ba'an, wantoonni wal faallessan jiraatanillee wanti Oromoon ta'e, wanti Oromoon raawwate iddoo kana qaqqabe waanuma akka saba tokkootti saba gabrummaa jala ture tokkootti akkuma saba waan barbaadu dhabee tokkootti wanti inni keessa darbe waan dhugaadha. Waan lakkaamee akkasitti dhumullee toon taane akkan sila siin jedhe sana waan adda addaatiin kitaaba adda addaatiin fiilmii adda addaatiin akka mandara Hooliwudii kana wanti ta'e wayii uumame waan darbe sana Oromoon qabatamaadhaan har'aa keenyaafillee egeree keenyaafillee nu fayyada ture wantoonni kun. Kanaaf ispeeshaalii wanti baay'een isaanii hin barroofne. Keessattuu wanti naannoo eenyu sanarra jiran amma wantoonni garuu maaf hin barreessitan? Namuyyuu nanu badha humni isaa eessa jira sunis kan jedhu gaafiidha garuu sunis caala namni yeroon wayiisni namni waan eeguu illee qaba. Fakkeenyaaf amileen narra jiruu fi gaafa sana jirullee tokko miti namni of dagataa deemee sababa adda addaatiin sababa kanaatti yoo jedhame yaadni hedduun ka'a. Ana bira amma yaadni kana namoota hedduurraa na qaqqabaa ture. Guyyaa isaa eeggatee ni ba'a barraa. Wanti nuti sitti nuti hin darbine yoo jiraate kitaaba tokko nurratti barraa'e Terrorists on the Horn of Africa. Isaan siin jedhaan barreeffamni kun mana koo jira jedhee kan suura keessan kan qabate. Suura keenya qaba. Kitaaba sanarratti waan Darajjee faatu irra jira. Darajjee fufaa jira. Kaffiyaadoon jira. Gareen keenya lamaan akkasumatti ijoolleen sardaafaa nama jedhamantu. Yeroo sana wanti narraa jebe maanni beektaa? Inza orna Afrikaadha. Afrikaa baa guutuu dabalata. Dhugaadha. Wanti suni waan si dhibu aknooloojimentii isaa dubbisi. Aknooloojimentii isaa irratti namoota 26tu jiru. Jenosaayidii wayii na fakkaate wanni sun. Abdii illeetiin ala. Namoota ispoonsara ta'an nama 26tu barraa'e. Namni saba tokko maqaan dhoofne saba biraa ta'ee namni achirra jiru abdii illee qofa. Ilaali aknooloojimentii isaa irra jira. Namoota wanni sana ispoonsara godhan. Warri ispoonsara godhan nama eenyuun isaanii wal fakkaataa ta'e nama gosa tokko nama eenyu tokko nama aangoo sadarkaa eenyu sanarra jiran namoota kanatu wanta sana ispoonsara eenyu sanaatiif ta'an namni dabalatee jiru abdii illee qofa jechuudha. Kanaaf kuni baay'ee nu dhukkubee akkaataan itti ibsamni sunis. Ajaa'iba! Mee fayyummaan kee har'a maalirra jira? Akkamitti? Yeroo sana Xiquur Ambassaa hedduun deddeebi'aa ture fayyummaan kiyya egaa jijjiirama agarsiisaa ziwaa dhaqnaan haalli qilleensaa ho'aadha gara sana xiqqoo fooyya'aan dhufe nin bahee iddan bahee haalaan ittiin yaalamu dandeenye. Maalitti jirta hojii qabdaa jiruun keekka? Hojiirra jiru ammallee taa'ee jira. Akkuma Oromoon kamuu jiraatu ta'an akkasumatti rakkataatu jiraataa jira jechuudha. Waan biraa fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee qabsoo boodaa namoonni hin boqotan. Qabsoo boodaa waa argatan. Qabsaa'uu waa argachuuf ta'uu baatullee namoota gurguddoo addunyaa kanarra jiran waan baay'ee qabsoo booda gaafa argatan ilaallaa. Garuu dhaloonni kun waan dhaloonni darbe qabsaa'eefis waan qabsoos hubata itti yaadda. Rakkoon jiru maalinni akkaataan itti namni qabsoo kana itti ilaaluu fi itti hirmaate xiqqoo rakkoo qaba. Waan tokko sirnaan hubattee sii galee bilcheessitee xiinxaltee yaaddee. Wal ilaallee qabsootti galle moo qabsoon nuu galee qabsootti galle? Dhugaa dubbachuudhaaf namni qabsoon galee fi qabsootti galee nama muraasa.
Jaalmuudaan achitti jecha kana fayyadama ture. Anaan jedhe guyya tokko. Qabsoon Oromoo baasii magaalaa Finfinnee taatee abbaadhuma saantima of harkaa qabutti fiigee yaabbata wayitii. Kanaaf dargaggeessi kun jibba fa'a akkasumatti jibbeetu sirnuma wayyaanee yeroo sana jedhamu jibbee kan qabsootti galeetu jira. Kaan immoo hubatee dhugaa jireenya godhee bu'aan nan fida amma man ga'anii amma man jala dhaabbachuu danda'a bu'aa maaliin fiduu danda'a jechuudha. Kaan sirna jibbaa kaan nama jibba. Kanaafi achi gidduutti gaabbiin jira sirriitti jechuudha. Sila qabsoo sirnaati. Malee qabsoo namaa. Jibba sirnaati yoo jibbita ta'e. Kanaafi wantumti qabsichi immoo akka inni harkifataa ta'u taasiseeyyuu kan harkifataa ta'u adeemsa qocaa akka inni ta'u wanti taasiseeyyuu tokko wantoota akkanaati. Akkaataan atitti caasaan sila siin jedhe mandhee keessan akkaataan atitti filattee itti ijaartu akkaataan atitti nama sana kaadhimtee itti fiddu kan isa ijaarus kan isa ijaaramus baay'ee murteessaadha. Xumuruudhaaf jirra. Dhaamsati qabdu. Dhaamsa xumuraa Margaashoof qabdu. Imala gootaa. Imalli gootaa dhugaa dubbachuudhaaf inni har'aa akka Oromootti akka waliigalaatti nuti qabnu qabeenya sooshaal miidiyaa kana waan sila miidiyaa adda addaa kana Oromoo miidiyaa adda addaa hin qabu. Kanaaf ammallee daran kabiraallee kan bara faana deemuu danda'u meeshaa jabanaatiin kan deeggarame ogummaa jajjabaadhaan kan deeggarame dandeettii leenjii adda addaatiin kan deeggarame shoowun akkanaa miidiyaan akkanaa dabalamee jiraachuu qaba. Kun Oromoodhaaf barbaachisaadha. Dokontiin adda addaa hedduu waraabamee kan hin dhumnetu jira. Seenan namootaa waraabamee kan hin dhumnetu jira wanta ta'eef ati ogummaa keetii itti seentee jabaadhu waraabdee hin xumurtu. Laga guddaadha, garba guddaadha wanti seenan Oromoon qabu. Ani amma gaafa ani iddoo kanarratti har'aas jalqabee ji'a gabaabduu amma kanaa keessatti gaafa dhufu dhugaa dubbachuudhaaf ofiin tuffadhaan hin qaana. Maaliifiin hedduutu jiru, manguddoo hedduutu jira, seenaa hedduutu jira, wantoota hedduutu jiru wanta ta'eef waraabdanii hin xumurtanii wanta ta'eef ati adeemsa kanaan dipaartimentii kee kanaan itti deemtee jirta wanta ta'eef kanaaf jabaadhuu itti fufii baay'ee uummanni illee wanti duuba kee jiru eenyu guddaatu jira wanta ta'eef namni isinitti gammadaadha. Kanaaf amilee guddaa si kenninaa jechuun barbaada. Guddaa galatoomi waan guddaan nuti har'a kaafnuuf laalaa fi godaannisa kaleessaa dhaadhessuu osoo hin taane waan kaleessatti dabarre beekuun dirqama waan ta'eef. Nama kaleessa beekutu har'a jiraata. Nama har'a jiraatutu boru raaga waan ta'eef addunyaa kanarratti qabsaa'onni ofiin jiraatan namaaf jiraatan utoo ofii jiraatanii ganamumatti hin galan. Kanaaf atis qabsoo Oromoo keessatti utubdeef maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaan si galateeffadhaa jiraadhu. Yeroo biraa dhimma biraatiin walitti deebi'uu dandeenya. Margaashoo imala gootaa har'aaf jenne asumatti xumurreerra. Waan nu daawwattaniif guddaa galatooma fayyaa ta'a. Torban qophii biraatiin walitti deebina.